Kebor Multimedia Production. الله يا الله كريم يا مناني نترجمي قوتمتو إيماني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرمو يجرو نجاها في بناف نجان أبينا. بناف نجان ما جيتون. ما جيتون ساقا سيدو بناف نجين يبيكتا. مي درس سلامة قافني ديبنو. Hinggaanni sagantaa eegaleera ifama kabajamtoota hordoftoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu kun sagantaa haaraa Kebor Multimediaan qabatee isiniif dhufee sagantaa seeqoo jedhudha. Seeqoon maalidha? Akkuma kolfinu kana inni seeqoon immoo sunna rasuulillah sallallahu alayhi wasallam rasuulli sallallahu alayhi wasallam hedduu sin kolfu hedduu kostorraa miti yookaan fuula maal jedhama la lamma dimimmi san jiraami akkas miti seeqata namaati jechuudha. Ma seequu tanatu beeyta madda gammachuuti. Amma namni yoo seeqate yoo ka'ummoo waa wajji jedhee fannaan madda gammachuu ta'a. Yeroo baay'ee yoo seequun maali yookaan kolfi maali ati jettuun madda gammachuuti si jedhan. Gammachuun madda birallee maddi tun gammachuun madda birallee hin qabdu. Madda gammachuun immoo dhugaa dubbachuufi seequun tun waanuma jabduuti. Amma ka jedhu seequtu madda gammachuuti immoo gammachuutu madda seequuti. Habiibii kee lachuu wal qabda. Comment jala kaa'ame Kebor YouTube irratti akkasuma Facebook fi Telegram keenya irratti comment jala kaa'ani. Achi jala nu haa kaa'ani. Torban immoo sagantaa harawaan gaafa deebinu waan sana akka calalleetu keessaa kam akkinni ta'e fudhannee dhufu. Akkana gaa akkuma jalqaba kaasne Kebor Multimedia Production sagantaa babbareedaa miidhagaa hedduu isaa kunoo kallattii kanaan eegaleeti jira. Sagantaa kana immoo akka seeqatan namoonni hedduun sagantaa bareedaa sana asin dura sagantaa channel keenya Milal ka jedhu irratti hojjetaatiin turre sagantaa sana nu dhiyeessaa jedhanii gaafilee hedduu nutti dhiyeessaa turanii qabannee dhufne jennaan gaamiti. Maashaallah waan gaariidha. Isinumti immoo daawwachuun dondoominaanna. Dubbachuu isinitti kusannu isin donyo maa seete beektaa waa tokko yaadadhe donyummaa ennaani maal ati maal hin beekta? Dondummaa moo? Fakkeenyaaf bishaan kan anaaf si kan as keessa jiru walqixa dhugne miti. Namni tokko tokko immoo ofitti akka danda'umu. Ati yoo dhugde asuma taa'ee seenaaf malee barka mana jala jiru kana dhugu bar. Maasii donyummaa laalamma namni tuuyi namticha tuuyyuu sadaqaaf masii dhaqee sadaqatee donyummaa kana hamtuu beekta wanni akka donyummaa tun hamtuu hin jirtu beek lubbuu namaa irratti wanni jettiimi. Uummanni keenya kuni akkata jireenyi isaa hawaasa keenya kana hayyuudha hawaasni keenya akkuma sun illee jiru hundinuu jirti. Waluma keessa yaa amma namicha tuuyyuu dheeraan jiru gabaabaanis jira. Gabaabaan jira akkuma qallaan jiru furdaan jira akkuma beekalleen jiru kuun illee jira haa homaan jettu wayyaa jirta. Furdaa jennaan bara ayyee xiqqoo akka wayyatuutti haga wayii maashaallah galatoomni yoo akkas illee taa'ee jajjabeessiteerta. Namticha tuuyyuu magaalaa galaa beekta kophee haaraa bitate. Allah qarshiidhuma xiqqoodhaan kophee haaraa bitatee miila qullaa deemaa gale kophee muka wayii akka qabatee kophee san immoo muka sanirra akkan asirra kaatee deemaa beeki. Osoma akkasitti deemu kophee haaraa kaatee deemee osoma deemu karatti gufuun dhahee miilli kottee kan irraa buqqise. Allah kottee jechuun isa afaan kaaniin qeensa jedhamu kana nutti fakkaata. Kottee jechuun qeensa. Qeensa yaa. Afaan biraati noo. Kottee. Duuba qeensi isaa kan irraa buqqisee beeki miilli. Ayyii jedhee miila ofii kana ilaale. Wallaahi osoo miila kiyya kanaan osoo kophee haaroo arra bitadhe kanallee kaadhe akkana godhaan. Silaa akka qeensi kiyya yookaan kottee kiyya kun buqqee kanatti kophee keellee silaa soolii buqqee. Kopheen haaroo arra bitadhe kun ittiin buqqaa waan jedhu. Anammoo hayaata kiyyarratti waan namni tokko jira. Yeroo tokko iida ganda ohii deemne iida salaatam guyyaan isaa wiixata. baadiyyaa lafti kacarraa taanee osoo deemnu baadiyyaa sagantaatti osoo deemnu achis carraan iidaan nutti gahee jennaan gorree salaannee namoota sagalee wawwacan tokko arge
tarii waan addaa wahii ta'uun oolu jedhe itti siqe. Guyyaa miidhaatti wanti nama hagas dubbisu kun jedhe itti siqe. Yeroo ani itti siqee jedhu nama tokko kopheen salaate. Jechuun hin beeytaa himmata. Ka kopheen salaatanii. No kophee sana osoo hin taane inni kopheedhuma gommaadhaa kana maal jedhanii. Pilaastikii irraa hojjetan. Barabaasoon ta'uu irra kaabati. Barabaasoon akka shabaxii jiraattee. Gommaadha. Gommaan irraa hojjetamu. Fe'umaa beeytaati. Fe'uma ka laastikii. Akka baadiyyatti harreedhaan fa'a mi'aan hin fe'an ta'u. Kanaafar. Inni beeytaan. Yoo wallaalellee bardaawwattoonni keenya hedduu beekaa. Waan san irraa dalagamti wanni sun ammas gommaa konkolaataa kan jennu kanarra illee dalagamti natti fakkaata. I think waan akkasii. Isaan salaata. Isaa miti. Inni dubartittiidha namni kuni ka dubartiif hojjetamtu hin jirtu xiqqoon. Kophee saniin salaata. Yaa nama na jeen uummanni hin beektan uummata baadiyyaa kopheen salaatuu miti. Edaa dubartittiin kuni hawaasa keessatti illee hin beekamti. Akka nama dho'ataate hawaasa keessatti illee beekamti. Dudduuba sagalee wacaa kun xiqqoo jajjabaatee hinnaan yoo ani itti goru maal taate hinnaan masjiida kopheen seentee salaattee jira. Bara jarana shari'allee ni mayyamti sheekota gaafadhaa jedhee. Akkasii miti. Haadhaan ati hayyaa aadaa uummataa keessatti illee masjiida seenii kopheen salaatu waan jirtu maali ummaani jennaani. Bar kopheen kiyya qulqulluu kaleen sanbata guyyama kalee bitadheetti. Gabaa kalee bitadhee. Gabaa kalee bitadhee takka kaleellee akkuma bitadheen hin diranne amma yeroo as dhufu kana kunoo diradhe. Akkatti baadhee harkatti hin galadhe amma diradhe. Yeroo masjiida seenuu. Yeroo masjiida diradhee akka irraa baasa. Atiin kun bar namoonni taane yoo isin jedhillee daawwattoonni kennuun taasifaman. Gaafa tokko yaadatta osoo waliin deemnu namicha kadhatu tokko namicha bar Rabbi jedhiitii na sadaqadhu jedhee namicha fayyaa qabu tokko bar mee Rabbi jedhaatii na sadaqadhaa akkana ta'e jennaan dhaqxee maal jetteen sa'aatummaa maal taate jetteen bar wannummaan kadhaa kanas keesse maal taate mee jetteen jennaan maal siin jedhe namichi maal dubbii sanba kana yaadachiiste dubbiin ulfaataa ture haalli baay'ee rakkisaadha yeroo san bar sababa godhee sana achi jiraatu baadhee yeroo sanaaf ati kabiraa keessa seenta ture. Akkanattuu waliin dhaabanii hawaasni illee numa jira. Hawaasni inni nullee nima jirra bar. Namichatu hin kadhata qaamni isaa fayyaa jira harki fayyaa jira miilli fayyaa jira waan tundi isaa fayyaa jira achi ilaaltu hundaanuu nagaa jira. Jennaani maaluma taateen sii kenna. Dumaammee dhuguu barbaada. Maashaallah. Akkan dhugaa jiru kun si tolaa jira? Natti tolaan jiru. Kan dhugaa dhugaa natti tolara. Maal taateen sii kenna jee? Maaluma taate rakkatanii maal taate fayyaa qabda guutuu jirta waan hundaan guutuu jirta yookaan fayyaa wayii dhabdee rakkattuu hin kadhattuu maali jedhanii gaafadhee jennaani akkam akka ta'u barbaaddinaan. Silaa kunoo akkam akka ta'u barbaadde jedhee bar dullaan irraa baasanii. Hin dhiisu nama kana jedhee kadhaan isallee dhiisee. Wanni ati guddaa balleessite maal taate jettiin. Maal taate jedhee. Maal taate jechi jedhu kun ana aarsaa na kafalchiise beek. Waan kadhatu hawaasa qophaa'ee kadhatu hedduu. Bar gaaf sana daawwattoonni kenna. Kunoo sooftii wanni afidadhee dhufeef illee kanumaa fi bar osoo sirraa qabu dafqee bar gaaf sana. Bar namichi waan manaa ba'eef dagatee iyyuu bar. So asumaanuu daawwattoota keenya kabajamoo wanni yeroo baay'ee asirraa waan kana dubbannuufi isin booharsaa اسم برسي سلافي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربين قرآن كياتي واحد نبي محمد يرود بتو بشيرا جريه ونذيرا تلي دبلي ولك أبسي سبيك ونذيرا نعم جنة ربي أكني بريدة هنسيت ماني سجم متشيزة عذاب ربي هم توتا هو سهين رامو يتو سيريس تاني ستما سيريس يشون كسيجلا سيريس يشون أنجل كنا يا كم يجوا سيريس يشون أما بيتا سيريس قاف جتو كنا سيرك كيس جت سيريس Oi, kol fadhiisi di. Gocha namun isisme. Serious ta'uu kana jechuun amma gocha no afaan inni miti. Gocha serious ta'e namun isis. Serious jenna waaya gocha jenna waaya da beekta.
tokkotu nama gurraan hin dhageenye ka mallattoodha waliin haasa'an kana bira dhufee waliin haasa'a beektaa. Osoo waliin haasa'u suuta kun akshinii harkaan akeekeedhaan haasa'anii mere osoo haasa'u harka jarjarsee beektaa osoo deemu jechuudha. Harka kana ariifadhe jennaan ka gurraan hin dhageenye sun maal jedheen beektaa bakka namni illee rafaadha beektaa namni rafaadha natti ni jedhe. Bari ni abani ariifannaa dabalee jennaan hin dhagaye. Kunuka akka isaan itti walii galan silaa suuta kunu akkasi suuta haasa'ami inni nan jarjarsi mallattoo itti hime jarjarsuun kun alaamaa iyyuuti natti ni hin gaa'edheen bakka dhiisan sila meena waan siin jedhu waan biraatu hin dhageenye iyya isaa garuu akka dhagaye. Ajaa'iba yeroo tokko tokko nama mudata. Egaa wanni nu dubbannu kuni bar hin gammachi isi yoo hunda waanuma kalatti tokko qofa osoo hin taane waan hundatu islaamummaa kana keessa jira beeku islaamummaan tun bar akkuma kaastee hikmaan qur'aana kana keessa jiru rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti waa'ee ibidda jahannam yookaan waa'ee cadaaba yoo fide amma fidee ka'ee waa'ee jannataa fidee nama gammachiisa subhaanallah rabbiin kun faallaa waa hundaa yu'uumi akkuma gammachuun jirtu gaddee jirti akkuma qal'aan jiru furdaan jira akkuma guyyaan jiru halkan jira akkuma samiin jiru dachiin jirti wanni hundinuu faallaa qaba. Kanaaf qur'aana keessa islaamummaa keessa kanatu jira jechuu barbaadeeti. Kanaaf islaamummaa tana keessa wanti hundinuu hin jirti gammachuun illee hin jirti gammachuun daangaa dabartu osoo hin taane. Yeroo tokko tokko beektan waan adda addaatiin gammadee yeroo daangaatti darbu hin jiru. Islaamummaa keessatti gammachuun illee hin jirti. Kana ammoo itu hunda caala ammoo islaamummaa tana keessa gammachuu irra jira bargadde hin jiru. Ni beekta. Kanaaf islaamummaa tana keessatti bar gammachuutu irra caalaa gadda caalaa. Hin jiru islaamummaa keessa gaddi. Gadda wannummaan jedhan islaamummaa keessa hin jiru. Amma addunyaa tana keessa ni beektaami uffata gurraacha uffatanii gadda jedhanii gurraacha uffatanii taa'u gadda jedhanii maali jedhanii taa'u islaamummaa keessa gadda wani islaamummaan kenna uffata gaddaa jettee uffannaa waan kenniteef takkan qabdu hin kennu hin qabdu uume mattuu islaamummaan qaama uffanni qaama namaa sattaruufi malee ka ittiin gadda teettatiif ittiin malee ittiin gammachuu namni gadda qabu roga hin qabuumi nama roga qabuutu bar waan gaarii uffata kanaafuu islaamummaa keessa waan akkasiiti malee amma hiikuma uffata gurraacha yeroo eebbaa uffata gurraacha uffatu ka yeroo booyaa gadda jedhanii maal jedhanii waan akkasii oofudhaa kun osoo gaafatteeyyuu hiikni isaaniiyyuu isaanii hin galle. Baay'ee nama ajaa'iba. Gaddi kun hiikni isaa gaddi kun gurraachi wanti gurraachi kun hiika akkamii qaba isaan biratti waan jedhu. Kanaaf maal jechuu barbaadeetini islaamummaa keessatti gammachuutu caala malee gadda wanni jedhu hin jiru. Hin jiru. Galatoomi ka asirratti maal si dabaluu barbaadeeta mirqaan amma gammachuudha jenne kana gammachuun kun namni yeroo gammade daangallee darbuu hin qabaatu. Gaddellee gadda fokkataa san gadduu hin qabaatu. Wanni hundinuu daangaa itti godhee jira. Daangaa islaamummaa itti goote qabdi. Daangaa san keessatti gammadda. Gammada jettee gadi baatee waan barbaadden taatu gaama namni yeroo ammaa kanatti waan gara garaatiin gammadutu jira waan adda addaatiin gammadu jira. Keessumaayyuu haala tokko tokko keessatti hin tolle yoo aaran aarii sana qabbaneessuuf jedhanii خمري فكروا جنجر نم تكتوك يجوا رسول صلى الله عليه وسلم يوجد دني يوجد كمان بلال ما جن رحنا يا بلال جن جرى ثلاثة تتي يا بلال ده في حرنوبة فتشي هيك عمي جن وني هندو ترتيبك بس لا ما كيس ما فرطنا في الكتاب من شيء يا ربي قرآن كيس وانا هم بنتكاون كم نجر أكاد هذا اليوم أكملت بويا سنة فيت إيه برادي ميجر كتابك ما فرطنا في الكتاب من شيء جنان ربي وان بياناتي دبتين شيء تقول لي ما فرطنا في الكتاب من شيء جرى قرآني akkaataan keekii hojjetan quraana keessa jira jennaan harka qabatee mana keekii bari dhadhee fidee ol seenii baradhu dhedheen maa akkasiin jedhee ka quraana keessa na fide jennaani maal jedhe ayaan quraana maa farratana kan hin beekne irraa baradha ka jedhu san كنافو اسم بيك نرى بردا جدا جدا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جدا آيات سنة في دياب كان القرآن كيس ونها فيه جرو بش ما تكرر جيتي وفي مو وانسني نهم بي نسانت بيك نسانت بيك كناف دعوتو تكي ساعتي نجلا دي دابو جنا وايا ددي قالوا سجنها ترباني تديبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكنا نجاك سنوترا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفاتو قالتو que
Keeboor Multimedia Production.